Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kooti. Nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa barattoota, yeroo darbe akkuma beekamu herreega kutaa 7ffaa boqonnaa 5ffaa Gilgaala 5 qabxii 2 waliin eegallee akkasumas gaafii 7ffaa irra geenyetoo dhaabnee turre. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu gaafii 7ffaa haadha haga caa kana kan waliin ilaallu ta'a. Tarii gaafiin viidiyoo kanaa olii yoo isin bira hin geenye pileelistii keessa ilaaluu dandeessanii ni jira viidiyoon hundi isaatu. Achi keessa seenaa cheekii godhaayi. Achumaan ammoo YouTube please subscribe naaf godhaa. Warri naaf gootaa jirtan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas laayikiis koomentiis almost naaf barreessatoo jirtu. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas please subscribe ammas godhuu hin dagatinaa warri hin goone. Akkasumas ammoo yoo dandeessan hiriyoota keessanii tarii gruupii mana barnootaa keessanii irrattis gruupii keessanii irrattis haa ta'u viidicha sheerii godhaa. Barattoota bira baay'ee bira na haa qaqqabu. Akkasumas ammoo yoggaa barattoota baay'ee bira qaqqabe YouTube algooriizimiin ofumaa naaf dhiiba, barattoota baay'ee bira na qaqqaba. Garuu kun kan ta'u yoo isin subscribe fi like naaf gootanidha. Kallattumaan gara barumsa keenyaa haa deemnuti. Kallattumaan gara barumsa keenyaa yoo deemnu gaafiin maal jetti? Gaafii osoo hin taane gaafii dhumti maal jedhaa? Pareeloogiraamii armaan gadii irratti kofoota safarri isaanii qubeen moggaafame barbaadi. Qubee jechuun kan akka yaa xaafii zaa kana barbaadi nuun jedhaa. Egaa walumaa galatti waa'ee maaliitti isin qora yookaan ammoo waa'ee maalii isin goffachiisuu barbaade? Waa'ee kofootati bakka kun almost all about waa'ee kofaat dubbataa bakka. Kofti tokko kofa waliif hirkoo ta'e ida'amni isaanii meeqa? Yoo waliif fuullee ta'anii meeqadha? Isa jedhu kan dubbatudha. Waan baay'ee wanti haarofti wayii hin jiru. Kanaafuu salphaadhumatti waliin ilaalla. Tarii sagalee qufaan naqame na fakkaate. Akkasumas samoon asirraa badeen ture, qorumsa ture, miidii egzaamii fudhachaa turre yaa'u mooraa keessatti. Akkasumas qufaatu na qabee na baballeessee dhiifaman isiniin jedha. Gaafii tokkoffaa yoo ilaallu tokkoffaa xaa irraa yaa kaanu xaa yaa ergachuu irraa kaanu gatii xaa irraa yoo kaanu maal asitti wanti beekuu qabdan tokko barattoota, xaan kun ilaala kofti xaa kun ida'uu kofti yaa kun 180 akka ta'e ofii keessanii imaajin godhuu qabdan. Sababni isaatis sararri kun qajeeladha. Kofoonni kun lamaan immoo sarara kana irra jiran ilaala wanti beekuu qabdan. Kofa lama kun asitti kofa tokko kun ammoo kan xaarra jirus kofa lammaffaati. Garuu kofti tokkoffaan nuuf kenname. Kanaafuu ida'amni kofoota lamaan kanaa meeqaa yoo jettanii 180. Kanaafuu xaa arganne moo arganne jechuudha. Sababni isaatillee xaa ida'uu 120 wal qixa ta'a 180 jettuun. Itti aansuudhaan xaan keenya qixxee ta'a 180 hir'isuu 120 yoo jettan meeqa argattanii? Gatii xaa keenya meeqa argattanii? Gatii xaa meeqa argattu barattoota? 60 digirii argattu jechuudha. Kanaafuu kofoonni kunniin lamaan walitti ida'amanii 180 laala salphaadhumatti sarara qajeelaa nuuf kennani. Kofni 120 fi kuni yoggaa walitti ida'aman 180 nuuf kennan jettanii yaaduu qabda. Sababni isaatis sarara kanarra waan jiraniifu akkasitti gatii xaa argattu jechuudha. Dhiifama silaa qufaan na qabe isiniin jedhee dura isin akeekkachiisee toon jira. Waa'ee sagaleetis kofa yaa argachuuf ammoo kofa xaa irraa argattan. Kofa xaa meeqa argattanii? 60 digirii argattanii too jirtanii. Kofa yaa ammoo argachuuf maal gootanii? Waa'ee piroopertii yookaan ammoo amaloota kofoota hirkoo ol bira deemtanii tarii ol deebitaniitu dubbisuu hin dandeechan. Kitaaba irraa amaloota pareeloogiraamii jettaniitu dubbisuu ni dandeessanii yookaan ammoo amaloota rogarfootas haa ta'u maal jedhaa? Ida'amni kofoota hirkoo lamaanii qixxee ta'a adjacent side jedhamanii. Kofa hirkoo jechuun asumaanuu adjacent side jedhamanii. Kofa fuullee jechuun ammoo kofa hirkoo jechuun adjacent angle jedhaman. Akkasumas ammoo kofa fuullee jechuun opposite angle jedhamanii. Kanaafuu maal jedha piroopertichi? Kofoonni fuullee lama. Kofa fuullee jechuun kofa A fi kofa C irra jiru kanaadha. Kanaafuu
kofoonni fuullee lama ida'amni isaanii meeqa jedhaa? 180 jedha. Kanaafuu yaa ida'uu xaa walii fi hirkoodha. Ida'amni isaanii meeqaa? 180 jechuudha barattoota. Akkas jenneen. Achumaan ammoo itu xaa keenya arganne yaa ida'uu 60 wal qixa ta'a 180 jettaniin jechuudha. Kanaafuu yaan keenya meeqa ta'a? 180 hir'isuu 60ti meeqa ta'a? 120 isiniif ta'a jechuudha. Maaliin yaan keenya jechuudha. Yaa keenya akkasitti argachuu ni dandeessu jechuudha. Tarii yoo isinitti mul'anne yaa ida'uu 60 qixxee ta'a 180 180 hir'isuu 60 asitti 120 nuu kennaa jechuudha. Gatiin maalii? Gatii yaa keenya. Gatii yaa fi xaa arganne jechuudha. Akkasumas ammoo maal gootanii gatii xaa tan eega argattan ilaalaa barattoota. Ilaalaa kaan ammoo yaan zaatan argachuuf xiqqoo iccitii xiqqoo ta'e ta'uu qabdi. Xaa tana ida'uu jettaniin isin zim jettaniituma bakka. Xaa tana ida'uu kofa zaa osoo hin taane kofa kana jettaniin. Meeqa argattu? 180 argattu barattoota. Kanaafuu meeqa? 60 ida'uu kofa kana meeqa jennuun maal jennuun qubee wayyuu baa jedhaatoo bakka buusaayi. Zim jedhaa baa jedhaa bakka buusaayi. Kanaafuu 60 ida'uu baa wal qixa ta'a 180 jettaniin. Maaliif yoo jettan kofa waliif hirkoodha kaa. Kofti kuniif kuni kofa walii hirkoo. Akkasumas kana wajjin kuniif kuni waliif hirkoo. Salphaadhumatti ilaalaa barattoota. Kofti kuniif kofti kun walii hirkoo jedhama. Kofti 150 fi xaarra jirtu tun kofa walii fuullee jedhamti. Kanaafuu sababa saniif kofti xaatuniif kofti baatu maalinni waliif hirkoo jedhamti. Ida'amni isaanii meeqa? 180. Ida'uu baa qixxee ta'a 180. Gatiin baa keenya meeqa? 120. Akkamitti yoo jettani 60 tana gamana ceesistanii yoo 180 irraa hir'istani salphaadhumatti 120 argattanii jechuudha. Asuma deebitanii immoo straight line angle propertiin tokkos hin jira. Laala kofa zaa kana ida'uu kofa baasitti argannee kanaa meeqa? 180 jechuudha. Asittis deebitanii maal jettanii 120 kan kanaa ida'uu zaa wal qixa ta'aa 180 jettanii gatii zaa keenya meeqa argattanii? Meeqa argattan barattoota? 60 argattanii jechuudha. Zaan keenya qixxee ta'a 180 hir'isuu 120. Zaan keenya qixxee ta'a meeqa ta'a? 60 ta'a jechuudha. Akkasitti argachuu ni dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti irrattuu daqiiqaa 8 fudhanne haa ta'uuti ijoon isinii galuudha malee waa'ee yerootii miti. Gaafii kam seetanii? Gaafii baa kana ammoo yoo hojjennu baa kana ammoo akkamitti hojjetta seetanii kottaa waan tokko haa goonu. Tokkoffaa duraa kofa tana argannu xaa dhiisatii kofa tana argadha. Yaruma yookaan ammoo itu dhiifama. Dhiifaman isiniin jedha. Tokkoffaa dhiisaa ishii xaa tana xaa lamatu jira. Xaan takka tana takka ammoo xana. Xaa tana argachuudhaaf umaa eessayyuu hin deeminaayi fagaatinaa uma takka hin barreessinaayisi. Kofoonni walii fuullee maal waliin jenne wal qixenne. Kanaafuu xaan tuni xaa waan hin tuni xaan takka xaan tuni qixxee ta'a 150. Garuu xaa tana akkamitti argannaa yoo naan jettanii kofti kunii fi kofattiin tuni maal inni walitti hirkoodha. Just like laala akkuma ishee tanaa fi ishee tanaa jechuudha. Walitti maalidha? Hirkoodha. Laala tana argannee deebinee zaa argannee asitti ammallee tana maal goona? Tana argannee deebinee xaa argannaa jechuudha. Kanaafuu 150 ida'uu maal jennuun tanaan immoo caa qixxee ta'a 180 jennaan. 180 jennaani. Kanaafuu caan tuni meeqa ta'a barattoota? Meeqa isiniif taati? Meeqa taati? 150 ida'uu caa qixxee ta'a 180
80. Caan tuni meeqa? 30 taate jechuudha. Caan qixxee ta'a 30 digirii taati. Tuni kan keessan tuni xaa jechaan jiruuni kan keessaa. Caa tanarra ejjennee akka xaa teenya arganna barattoota. Akkamittiin jettanii? Caa tana laala. Caa asii tana kofa tana ida'uu kofa tana sarara qajeelaa nuuf kennanii 180 ta'anii jechuudha. Caa ida'uu xaa wal qixa ta'a 180. Kanaafuu ammallee caa ida'uu 30 gama hoceetu 180 hir'isuu 30 caan keenya meeqa ta'e 120 ta'e jechuudha. Kan baatillee akkasumatti salphaadhitti argachuu ni dandeessu. Baanis baay'ee salphaadha akkasitti argachuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu ammoo gaafii caa yoo ilaallu gaafii caa yoo ilaallu gaafii caan kun xiqqoo yaaduma bakka kompleeksii isinitti fakkaata malee baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Almost kanas salphaadha iyyuu. Maal ilaaltanii gatii xaa argachuuf deemaa jirra. Amma tana argachuu deemaa jirra. Garuu asitti san durattu wantoonni beekuu qabdan tokko hin jira. Laala. Kofti aabaan kun tarree maaliti? Tarree daa caati barattoota. Yookaan ammoo walii fuullee yookaan ammoo paralaal isaan jedhama san jechuudha. Kanaafuu maal goonaa? Baa caan jenna. Baa caan wal qixa ta'a. Caa daa baadha. Caa daa baadha barattoota. Asitti baa caan kofti ishii meeqaa? 10 ka. Laala. Baa kinootuni 10 wal qixa ta'a 10 digriidha. At the same time baa caan yookaan ammoo kofti baarra jirtuni eega 10 nuuf safartee kan daarra jirtu dirqama maal safarti? Ila isheen tuni jechuudha. Isheen tuni. Ishee tamseetanii isheen tuni jechuudha. Isheen tuni meeqa nuuf safarti? 10 nuuf safarti jechuudha. Kanaafuu kana asitti 10 goone arganne. Kazaan ijoon maal argachuufi ammasitti nuyi caadaa baa kan argachuufi caadaa baa kan arganneennaan xaateenyas akkuma argannetti maal jennaan isinitti fakkaate caa daa baan wal qixa ta'a kofaa asitti kofaa wal qixa ta'a maal jettaniini caafaadha caafaadha. Kan asitti meeqa arganne? 10 arganne. 10 wal qixa ta'a asitti kan daarrati tana jechuudha. Asitti ammoo kan caarrati tana jechuudha. Meeqa taati? 10 taati jechuudha. Kanaafuu akkasitti gootanii maal godhuu dandeessanii? 10 gootanii argachuu dandeessanii jechuudha gatii xaa keenya. Tokkoffaa maal gootanii? Tokko isinirraan eeggamu. Uumaa karaa fagoo osoo hin deemne baa caan laala isheen tuni 10 wal qixa ta'a laala kofti tuni yookaan ammoo ishiidhaa dhiisaa kofti tun wal qixa kofa tanaatii jettan. Asuma deebitanii immoo kofti tunis wal qixa kofa tanaatii jettan jechuudha. Wanti biraan jiru akkasitti argachuu ni dandeessu jechuudha. And the another one is daa bira geenye. Daan ammoo xiqqoo steeppii qaba malee uumaanis uumaa waan baay'ee nama oofuu hin qabu. Daa ammoo yoo ilaallu daan xiqqoo steeppii qaba. Tarii moor osoon viidiyoodhaan isinitti argisiise dasna jedha luuk irratti. Okay. Daa argachuudhaaf immoo maal gootanii? Tokkoffaa maal gootanii? Maal laaltanii? Kofoota keessoo rog-sadee ta'an walitti idaatanii too maal arganna? Daa wocaa arganna. Gatii xaatan argachuuf deemaa jirra. Gatii xaatan argachuuf deemaa jirra. Gatii xaatan argachuuf deemaa jirra. I'm sorry. Gatiin xaan tun immoo maadhaan wal qixa seetan barattoota? Gatii daa oo caa yookaan ammoo roga
kofa daa'oo caadha walqixa. Kanaafuu maal goona? Kofa keessoo rog-sadee kana walitti daana. Caa daa baa ida'uu kofa jedhaa qabadhaa rogas hin jedhinaani. Daa'oo caa ida'uu oocaa daa walqixa ta'aa meeqa jettaniini 180 jettaniini 180 jettaniini achi booda caadaa baa arganne hin qabna almost. Kana jechuun caadaa baa meeqa qabna? 30 qabna. 30 ida'uu daa'oo caa hin qabnu. Daa'oo caa jechuun gatii xaatiidhaa fudhadhaa walqixa waan ta'aniifu. Ida'uu akkasumas ammoo oo caa daa meeqa? 85 walqixa ta'aa meeqa barattoota? 180 ida'amni keessoo rog-sadee tokkooti. Kanaafuu gatiin daa'oo caa meeqa ta'a? Meeqa argannaa? 65 arganne yoo walirraa hir'isnu. Kanaafuu daa'oo caan keenya xaadha walqixa waan ta'uufu gatiin xaa keenyallee meeqa ta'a? 65 ta'a jechuudha. Xaan keenya qixxee ta'a 65 ta'a. Ammoo amma garam dhufnaa? Gara gatiyyaa argachuutti dhufna. Gatiyyaa argachuutti yoo dhufnu ammoo gatiyyaa argachuuf ammoo maal goonaa? Kofoota sirreessuudha asitti bakka. Laala asitti waan ilaaluu qabdan tokko baacaan kofti baacaan qixxee ta'a meeqa? 180. Ilaalaa kaa maaliif hoo'ettanii 180 osoo hin taane 80 maaliif hoo'ettanii? Kofti kun akkanatti walii gala ida'uu ilaala guutuun ishii koftituu walii gala guutuun ishii meeqa? 180. Asiin ammoo 100 hin jira. Sababni isaatillee asiin 100 waan jiruufu ida'amni isaanii immoo 180. Kanaafuu meeqa ta'a? Baacaan meeqa ta'a? 80. Baacaan qixxee ta'a 80 ta'a. Maaliifi baa'een maaliif asitti barattoota baa'een kofa qajeelaa waan ta'eef sababni isaatillee yoggaa 180 tana walitti daatan 180 nuuf kennaa. At the same time yoo dhuftan maal gootanii? Daacaan ammoo maal inni? Baacaa wajjin maaldha? Kofa fuullee walii irra jiran ilaalaa kaa. Kofa daacaan fuullee maaliiti? Fuullee maaliiti barattoota? Daacaan baacaa wajjin fuulleedha. Kanaafuu maal goona? Daacaan keenyallee qixxee ta'a 80 godhattani. Itti aansuudhaan ammoo daa'abaan qixxee ta'a baacaadhaadha. Beekamaadha kuni. Jechuun daa'abaan qixxee ta'a baacaa maalidha? Daadha. Maaliifi 100 asitti ilaalaa. Baacaa daan keenya meeqa? Walitti 100 ta'anii 100. Sababni isaatillee akkamitti arganne yoo jettani kofti baa irra jiru meeqa? 80. Ammoo yoo walitti daanu meeqa argannaa? Kofa guutuu caa irra jirtu guutuu ishii meeqa argannaa? 100 argannaa jechuudha. So daa'abaan walqixa ta'a baacaa walqixa ta'a meeqa? 100. Sababni isaatillee asiituni 80 yoggaa isaa walitti daanu ammoo asitti caa meeqa arganna? Caa yookaan ammoo kofa irra jiru meeqa arganna? Yookaan kana jechuudha 100. Kana jechuudha 100 arganna. Kunis 100 walii fuullee irratti waan jiraniifu. Kanaafuu kun 100 asitti. Asitti amma yaa keenya argachuutti dhiyaachaa jirra. Yaa argachuutti dhiyaachaa jirra. Tan asitti akkasumatti naaf qabadhaayi.
baacaa yookaan ammoo daabaan qixxeetaa 100 akka ta'e naa qabadhaa balleessuunidha. ከዛም ማል ጎና አጫዳ ኢደኡ አጫ ባቂጤታ አሜቀናኒ ባጫ ዳይናኒ ማል ሴተነሲቲ አጫ ዳ ላላኪኖተ ሲቲ አጫ አም ሶሪ አጫ ዳ meeqa arganne 85 qabna hin qabna ishii durumaa lafaayi acaabaan ammoo meeqa acaabaan meeqa barattoota hin beeknuu naan jettanii kinoo soqaa jirra kaa gatiyyaadha kinoota laala asitti tun nuuf kennamtee jirti sorry asitti tun nuuf kennamteetoo jirti meeqa 85 garuu ammoo ida'uu laala caabaan ton ammoo soqaa jirra yaa jedhamtee iddoo yaa tana soqaa jirra walqixa ta'a baacaadha baacaa daadha yookaan ammoo kofa caa irra jiru kan caa irra jiru immoo waliigala ishii meeqa arganne 100 arganne guutummaa isaa jechuudha maal seetanii kana guutummaa isaa 100 arganne kanaafuu maal goona acaabaa qixxeetaa 100 jettanii 100 kuni guutummaa kanaati soo amma maal goonaa 85 maalinni acaa daadha ida'uu yaadha kinooti walqixa ta'a 100 jettanii yaan qixxeetaa 100 hir'isuu 85ti 100 hir'isuu 85ti walqixa ta'a meeqa argattanii 15 digirii argachuu ni dandeessanii jechuudha salphaadhumatti kuni amaloota kofootati waan badaa akkasitti isin dhiphisu hin qabu kofni olii fuullee ta'e maal ta'uu qaba akkasumas ammoo walitti hirkoo ta'e ida'amni isaanii meeqa sarara qajeelaa irratti akkamitti soqaadha konseptii akkasii qabadhaa malee badaas wajjin baay'ee isin dhiphatina kan akkanaa kana wajjiniin garuu ammoo propertii paralleloogiraamii as keessatti fakkeenyaaf akkamitti xaayaa bakka almost qorumsa irratti kana akkasumas ammoo dhugaa soba hin baani dhugaa soboonni akkanaa kunniin tarii gilgaala kana sirriitti hojjedheetoo hin jira deemtanii cheekii godhuu hin dandeessanii har'aaf asirratti yaanu ga'u natti fakkaata gilgaala 5 qabxii 3 irraa hojjedhe yoo yaadattanii yoo ilaaltanii irraa hojjedheetoon ture kanas waa'ee iskuweerota amala iskuweerota sirriitti barsiiseen ture gaafii tanan duubatti gateeyyuu gilgaala 5 qabxii 3 tana gadi fageenyaan isiniifan hojjedhaa akkuma beekamu akkuma yaadannu akka ijootti 7ffaa 10ffaa kana bakka amoor dhugaa sobni kun tarii isaan barbaachisinaa isa jedhu irratti hundaa'uudhaan sirriitti gadi fageenyaan isinii hojjedheen ture garuu ammoo kan itti aanuun hanga 6ffaa kana sirriitti gadi fageenyaan kanan isiniif hojjedhu ta'a sirriitti ibsa gaarii gahaa wajjiniin kanan isiniif ibsu ta'a har'aaf nu gahaa jajjabaadhaayi piliis waliif sheerii godhuu keessan hin irraanfatinaayi laayikii naaf godhaa koomentii naaf barreessaayi jajjabaadhaayi ammoo kaayoo waaqayyo nu gargaare gara gannaatti deemaa jirra tarii isinillee barumsa iffixxanii moor walumaan ture kutaa 8ffaa irraa illee sirriitti haala isin qopheessuu danda'uun tiitoriyaalii kanan isiniif kennu ta'a gara fuulduraatti illee waan kanachi isin haa jedhuun isin jechuu barbaada jajjabaadhaa.